Akkam jirtu daawwattootaa fi hordoftoota Gumii Bokkoo Broadcasting yooyaa nageenyi badhaadhaa jenne keessummaa qabadhee dhiyaadhee jira. Keessummaan kiyya Dr. Uddeessaa Karrooti anka qopheessee isinii dhiyeessu shannaa fi goljaati haara irreecha baranaa irratti fi haala mootummaan Koloneel Abiyyi Ahmediin hoogganamu godina Gujii irratti shaakisoo irratti waraana 1,000 ramaduun isaa laga dambii banuu deemuu irratti gaaffii gabaabaa goonee deebina. Sirba kanaan booda dhiyaata. Ayya Studio. Eessatti beekti silaa hin agarree nageesse giimii keessa barbada goonni dhugaa badada kan qaban guunnee gadhiisan dachee guutti ciraa keenya balleessuuf kanaafuu nutti duutti waan jiilaniin kakatu lammataanis bubuure akka jaarraa kaleessa hundumtuu nutti duule hundumtuu nutti duule. warri kaleessa boosee erga galtee har'as kunoo gad hin jenne qarriffaa ishee nutti qarte. Ooyee warri kaleessa boosee erga galtee har'as kunoo nutti maltee qarriffaa ishee nutti qarte. Har'as kunoo nutti maltee qarriffaa ishee nutti qarte. Har'as kunoo nutti maltee qarriffaa ishee nutti qarte. Har'as kunoo nutti kaatee qarriffaa ishee nutti qarte. Masile kara hunduma galma fee godhadhu beekanuma meekoo walutumnee tutabbabaana komoko jiraannus bannus kana fedhiinko. Masile kara hunduma galma fee godhadhu beekanuma dhiiga gobbarreetu biyya jaarree komoko harka kee jirti boru sabdiinko. Masile kara hunduma galma fee godhadhu beekanuma. Beekii obsii anis baay'een ta'e ganna darbeef mananii ijaaranii walii gallee roobni roobee sanyii nuufaa margu wal muufannus firri nuufaa argu. Beekii obsii anis baay'een ta'e ganna darbeef mananii ijaaranii walii gallee roobni roobee sanyii nuufaa margu wal muufannus firri nuufaa argu. Kaleessa boosee erga galtee har'as kunoo gad hin jenne qarriffaa ishee nutti qarte. Ooyee warri kaleessa boosee erga galtee har'as kunoo nutti maltee qarriffaa ishee nutti qarte. Har'as kunoo nutti maltee qarriffaa ishee nutti qarte. Har'as kunoo nutti maltee qarriffaa ishee nutti qarte. Har'as kunoo nutti kaatee qarriffaa ishee nutti qarte. Waananiif garaa taana masile karaa hunduma galma fee godhadhu beekanuma meekoo walutumnee tutabbabaana komoko jiraannus bannus kana hawwiinko. Masile karaa hunduma galma fee godhadhu beekanuma dhiiga gobbarreetu biyya jaarree komoko harka kee jirti boru sabdiinko. Masile karaa hunduma galma fee godhadhu beekanuma. Yaaddoon qabaa dubbii kalee nutti hin deebisina sirna badaa nutti hin leellisina hundaa dursaa oromummaa yoomiyyuu hin haallu inni dhumnaan teenye waan hin laallu. Yaaddoon qabaa
dubbi galee nutti hin deebisina sirna badaas nutti hin leellisina hunda dursaa oromummaa yoomiyyuu hin haallu inni dhumnaan teenye waan hin laallu. Isa Jimmaa waama waami keerootu dhaganisa isa Shawaami Harargee isa Arsii waama waami keerootu dhaganisa waami keerootu dhaganisa isa Raayyaa bisa Walloo kan Kamisee waama waami keerootu dhaganisa warra Gujii warra Baalee warra Soodoo waama waami keerootu dhaganisa waami isa Iluu kan Karrayyuu Matakkali waama waami keerootu dhaganisa kan Booranaaf kan Baarentuu kan Finfinnee waama waami keerootu dhaganisa waami keerootu dhaganisa waami manguddoon gaaddisa biyyaa waami haadholiin ulfina biyyaa waami daa'imman booraatii biyyaa waami sabni kootu takannisa waami biyya ofii maaltu gadhiisa waami Finfinnee maaltu gadhiisa waami sabni kootu takannisa. እሺ hordoftoota fi daawwattoota keenyaa keessummaa kiyya Dr. Uddeessaa Karroo waliin dhiyaannee jirra. Anka qopheessee isin dhiyeessa Ashannaafi Goljaati. Sulumaan gara gaafii deebii kennaatti deemna. Dr. Ulfaadhu Wayyamii nu argamuu keessaniif. Mee Dr. Irreechi Oromoof maali? Irreechi hora arsadee guyyaa irreechi Finfinnee guyyaa sanbataa kabajama. Irreechi hora arsadee immoo guyyaa dilbataa kabajama. Mee Dr. Irreechi Oromoo maali? Isarraa jalqabiiti. Mee nuuf ibsi waan tokko. Baay'ee galatoome ashee. Irreechi jechuun ayyaana guddaa Oromooti. Aadaa guddoo Oromoo guutumaa guututti aadaa Oromoo calaqqisiittu irreechi amantii mootii irreechi aadaa teennaa ummati keennaa Islaama doon ta'in Kiristaana doon ta'in callaa doon ta'in waaqeffataa callaa doon ta'in hundumtuu namni amantii adda addaa qabu Islaam Kiristaan waaqeffataan akkasuma sabaaf sablammoota adda addaa bayanii waan kabajan tokko aadaa teenna agarsiisaa bareeduma aadaa teenna agarsiisaa irree teenna agarsiisaa maanummaa keenna agarsiisaa saba keenna dhiyaarraa baayarraa kibbarraa kaabarraa biyya san keessa biyya alaa keeniyaarraa hundumtuu walta dhufee baga bacaqii gannaa keessaa gara barii birraa siniin gee jedhee waltabayee aadeffatu wanni kuni siyaasummaan qadduu aadaa yookaan amantii mootii aadaa teenna guddoo ummata keenya walumaa galteetti wal argisiittu ka ummati keenya maanummaasaa tokkummaasaa aadaasaa bareedaadhaansaa kana dhufee wal dhaggee biyyaa baay'ee akka aadaatti eedinfatu. Kanaaf walumaa galatti irreecha jechuun aadaa saba keenyaati aadaa guddoo adoo amantii teennaan gargar nun baasin adoo ollaan jiraannu gargar nun baasin aadaa teenna ta Oromoo hundumaa jecha Oromoo ebeloo biroo bira jedhanii akkasii adoo gosa keessa gad bu'anii gargarin qoodin walumaa galatti ummati keenya kabajuu kanaaf ayyaana keenya guddaa jechuudha. Kanaaf akkasitti ilaalama ummata keenya biratti jechuudha. Nee Dr. Irreecha Finfinnee guyyaa sanbataa kabajama. Irreechi hora arsadee immoo guyyaa dilbataa kabajama. Mootummaan Koloneel Abiyyi Ahmediin hoogganamu kun immoo irreechi kuni galmaanii karaa aadaa fi turizimii Oromiyaatiin yookiin galmaanii irreecha dhufuu qabu jedhe. Oromoon irreecha dhaquu fi cidhaa biyyi waamame moo cidha bilisiginaa waamame moo miseensummaa waamaniiru ka galmaa'ee baajii wayii lubbutti hidhatee deemuuf moo waggaa 150 mootummaan Itoophiyaa dhufee darbu kun Oromoo irratti waan tokko dalagaa turani.
Meeshaa kana wal qabiiti wanaa jedhu doktor. Kun ingiri irreessi akkuma jennee dubbanne irreecha jechuun aadaa guddoo Oromootiin guma amantii adda addaallee walitti adoo gargar hin baayin. Wanni irreechaan amantii mootii aadaa Oromooti. Akkuma gadaan Oromoo guma aadaa Oromoo hunduma Oromoo tokko keessa adoo namni hunduma aadaa isaa ta'ee calaqqisiistu guma gadaa keessatti waan Oromoon aadeffatu guddoo takka keessaa tokko irreecha. Kanaaf amma adoo aadaa irreechaatti hin seenin waan aadeffatu takka sabi tokko baay'ee waan isa aadeffatuuf yookaan addeetti baay'ee aadeffatuu qabu. Waan mootummaa wallaalaatii moti wanni kun. Wanni mootummaan irratti bobba'uu danda'u nagaa nama ummata ol tabayuu waan ummata ol tabayisu karaa inni adoo karaa nagayaatiin deebi'u adeemsa isaanii waa isaan akka isaan lafa sangaan akka isaan lafa sanirraa dacha'an addee ol tabaan sanitti akka isaan bishaan argatan akka isaan midhaan argatan waan nyaatan argatan waan akkasii yoo barbaade gargaaruu danda'a. Isaanis mootummaan nu gargaara jedhee namni isaan barbaadee isaan waammate hin jiru yoo gargaare gaariidha. Kana alammoo nama ayyaana dhaqu keessattuu ayyaana horaa akka ummati keenya guutumaa guututti bal'innaan akka gaarii irree tokkoon afaan tokkoon kabaju kana nu bira galmoottanii achi dhattanii kabajattanii jechuun nu akka waan tokko iddootti ilaallu garuu jechuma isaaniitii fi saafuu isaaniif akka malee ilaalcha isaan nu qaban nu diqqeessuuf yaadanii waan kana isaan isi abbaan feeteyyuu godhuu hin danda'u garuu kanuma yaaduu isaanii waa ajaa'ibaati nu biratti uummata Oromoo biratti ajaa'iba gugurda garuu kabajuma ifiillee jedhanii nageerumallee jedhanii nagaa saba keenyaa nagaa sabaaf sablammoota Itoophiyaati jedhanii adowaa akkanaa qarqara dura dhaabatiisaaf karaa akkasiitii itti seeniisaaf yaaluu godhuu dhabaatee baay'ee isaanii akka malee isaanii hose nama gumaayyuu hose keessattuu irra caalaa warra mootummaa jedhu warra waa isaaniin galchine ayyaanni kun amantii teenya dhaggisiisu siyaasaa nuti itti hirmaannu argisiisu aadaa teenya dhaggisiisu aadaa teenya baanee aadeffatuuf nama tokkoyyuu waaqayyo malee namni nuti galateeffannu waaqayyo galateeffannaa waaq yeroo hundumaa nu eeyyamee jira achi gadi nama tokkoyyuu nuti nama didiqqaa sirna fedhintaa nama adda addaa nurrattuu nuuf utaalu dhiisiyyuu abbuma feeteyyuu nama humna qabanna jedhullee waan dhimmi kun laaluu moti namni waan kanarraa nu dhogguu yaalus hin jiru warri yaada kana dhiyeessanis akkuma dhiyeessan kana ifuma isaatiif yaada isaanii achitti irraa hambifatanii karaa nama galmeessinee nama nuti galmeessinetti yookaan kaadireen biltsiginnaa naaftanyoota bakka buutu dhattee kabajuu qabdi uummata Oromoo immoo diina kennaa dhaquu qabu kan isaan jedhan suni jechuma saniifillee akka malee ilaalcha hamaa akka isaa ilaalcha hamaa nu qaban dhaggisiisa nuti garuu saba uummata Oromoo humna sababadhaa humna badhoo humna guddoo qannaa akka humna qannuu akka baay'ina qannuunillee nama tokko seera malee yookaan karaan taane itti seenuu barbaannu nama garuu mirga keenya ka aadaa keenya laalu akkuma dur balleessan akkuma sirni naaftanyaa dur aadaa keenya balleessa ammallee ergantoota naaftanyaa kun yaaduma dur warri calaqqisiisu ammallee deebisanii calaqqisiisuuf yaalansan taasuma fudhatuun qannu isaallee waan kana jechuma jettan malee waan kana humna teessa isaaniitii ala warri isaan dhalchee nurra guddise warri isaan dur ergamaa fi turan TPLF illeen hin dandeettanuu akkuma kana galmoottanii dhattanii kabajuu qabdan jettee yaaltee turte hin taaneef garuu dhumarratti wanni isaanirra dhaqqabee isaan akka loltuu jannoota warra Itoophiyaa karaa akka barbaadan bulchan ta'anii adoosaa asii achi utaalanuu uummati keenya gaafa isa galmoottan malee dhaxxan jedheen garuu walta dacha'ee
down TPLF down wujjaanee jedhee gaafa sanis dhaggisiisee jira. Yoo nu isin hin barbaannu nu aadaa adanfannaa yoo nu barbaaddanii aadaa teenya dhogguuf immoo buunyuu akkasii gootanii nu eenyummaa keenya sitti dhaggisiisuuf sekendiilee nuttan fudhatu wanni sodaannullee hin jirtu sodaachuu isheenillee hin qabnu jedha gabaabumatti. Ulfaat Dooktar maaliif seetaa mootummaan TPLF gaafa down jedhaneen sanii aadaa Oromoo keessa galee jeequmsa uumuuf yaale yeroo isaanilleetti pirezidaantiin naannoo Oromiyaa gaafa hora Arsadeetti nama akkasii fixane pirezidaantiin naannoo Oromiyaa lammaa ture itti aanaa Abiyyi ture. Gocha kana goosisuu keessa Abiyyi mataan isaa harka keessaa qaba kanaan duraa qabdi jarri lachuunu. Hubadhu. Ammas guyyaa boruu kana waraana baasee dirree masqalaa irratti mudhisa tokko agarsiisuu deema. Eenyu ifii sodaate moo uummata keenya sodaachise moo maal barbaadeeti karoora akkasiitti fiiga namichi kun? Galatoomaa ishee kuni nuti adoo biyya san keessa dhalannee guddanne ta'ini waa hedduufa sodaannati uummati Oromoolleen wanni haaree wanni haqa namichi kun mootummaa Itoophiyaa dhaggisiisuuf yaalu hin jirtu. Wooma dur irra turan ol kaasanii kanaan dura persentii 50-60 yoo nurratti dhaqqabsiisaa mirga keenya sarbaa nama keenya jeesaa aaduma horaa irreechaa kanallee kanaan dura waggaa 150 dura isaanti cabsee akka hin kabajanne Finfinnee keessatti godhee haa ta'u malee immoo uummati keenya Finfinneetti hin kabaju malee mana isaatti ollaa isaatti fi ammas walii galteetti hora Bishooftuu irratti kabajaa ture yeroo hundumaa. Garuu wanni kun argisiisu akkuma dur jalqaba dhufanii aadaa Oromoo cabsanii aadaa abbaa gadaa cabsanii biyyarraa nu balleessuuf yaalanii hin ta'iniif hafte qabsoo waggaa dheeraaf deemaa turte yeroo jalqabaaf dhufu warri kunis gaafa jalqabaa warra isaa ergatu jalaa baay'uu fi humna uummata keenyaa waan barbaadanuu fi soba isaanii ka garaa keessatti qabatanii afaan irratti garuu dhugaa dubbatanii gaafa sanii waggaa 150 dura nu cabsee ture addeen afxanyooti irra nu cabsanitti har'a deebinne jedhee dubbatee ture pirezidaantichi ammaa bara darbe dubbuma horaa kanarratti. Garuu iddaachi seenanii warra isaa ergatu san jalaa bahuu isaanii hubataniin duuba duruma wanni isaa deemaa jiranuuf waan biraa waan teetee fi waan itti deeman sirna naftanyaa ka deebisuuf yaalan santi deebi'anii jechuudha. Soba isaanii amma Oromoon guutumaa guututti rabbareera isaanitti rabbareera. Kanaaf bulchiisa durii Lammaas taanaan isaan dura tures taanaan Shimallis taanaan ergamtuudha isaan walumaa galatti namaa ergaman. Haga ta'ee Oromooyyuu namni akka Lammaafa dubbateera. Haa ta'u malee namni saba isaatiif harka 100tti dhaabatin yoo abbaan itti ergutti dallanu dhiisee biraa deema. Yookaan immoo waan dheertuu qabatee hin jiru waan faayidaa isaa irratti hundaa'e waan yookaan immoo faayidaa nama isa ergatu irratti hundaa'e waan teeteef waanuma tokko jedhanii yoo uummata Oromoo waan isaan jedhanii irraa jaalatee gula dhufu amma immoo deebisanii waan warri nafxanyootaa jaalatu nurratti deebisanii tuuluu barbaadama. Maaliif warri isaan ergatutti dallanee jira. Kanaaf uummati keenya adoo uuma tokko shakkiin qabaatin wanni bilchiginnaa jedhamtunis wanni dur OPDO jedhanus warra achiin duraas ergantuu diinaati. Uuma keessaa baatee afaan keenya dubbattii nu keessa guddattee akka haala keenya beettii aadaa keenya beettii waan nu jibbiru beettii waan nu jaalannu beettii takka waan nu jaalannu dura butaa takka innaa immoo warri isaan ergatutti duutu immoo waan warra isaan ergatu gammachiisan irratti dalagaa turan garuu eegatana ammaa achi warra ergatus warra ergatamu gula baduu malee uummati keenya guddaan diinota kana hubatee diinni akka isaan jedhan san kaadiree bilchiginnaata birriin bitamte adoon ta'in diinni uummata Oromoo eenyu akka ta'e uummata Oromoon beeka. Warra baajiitti kennan diinota keenya ergamtoota nu keessaa baay'isan adoo waan tokkotti hin laakkaa'in dhaaqee kabajatuu qaba.
yoo dhaqee kabajatu akkuma kanaan dura kajan adoo waan tokko rakkoo takkan uumin karaa nagayaati. Yoommoo isaan nagaa ta'uun qabu wanni kun akkasitti kabajamuu qabu jedhanii akkuma yeroo TPLF dhufanii keessa seenuu barbaadanis ofirraa nuti isaanis teenaan akkuma TPLF isaan achitti isaan qaanessuun wanni irraa sodaannu hin jirtu. Nuti aadaa kabajannaa siyaasaa moti namni aadaa kan dhaqee kabajatu amantiini moti yookaan nama bilchiginnaa akka isaan jedhan san kaadirooti bilchiginnaa taagii godhattee dhuftu warri taagii san godhate nyaaphaadha yoo achi keessa dhufanii aadaa namni kabaju san booressuuf dhufan jechuudha. Uummati keenya garuu adoo isaan hin caqasin adoo isaaniin miira isaatti hin baafatin adoo isaan hin sodaatin akkuma aadaatti dhufee kabajatuu qaba. Warri bilchiginnaa warri ergamtuun tunis irraa dhaabadhaa isin hin galchuu dhimmi kun. Nuti dhaqee kabajatu uummati dhaqee akkuma aadaa akkuma sabaaf sablammoota Itoophiyaa aadaa adda addaa kabajatu nulle akkasuma kabajataa jirra. Kan uummata keenyaa danquuf mirgas hin qabdanu humnas hin qabdanu nu dhoobbuus hin dandeettan kanuma jedha gabaabumatti. Ulfaadhu wayyaa mee tarii ilaali Dooktar gaafa dheengaddaa masqala kabajaniiru. Masqala alaabaa warra nafxanyaa qabatanii dirribbanii magaala jeeqaa kabajanii garuu gaafa isaanii pirezidaantiin biyyaatii fi kantiibittiin jedhanu seem kaardiin Abeebee eenyu Abeebee jedhan seem kaardii bakka dhagganii asii kan sani ishii akkasii anaa fi namittiin tunii fi jarroonni tokko tokko achi dhagganii dubbataa turan. Ammoo irreecha gaafa ta'u karaa warra bilchiginnaa donteen warra cifliqinnaa kanaanii akka warra cafaquu kanaanii galmooftee karaa isaaniitiin akka beektaa warri amantaa kunillee gaafetta mootummaa waaqaa karaa kanaan deeman jedha mootummaa irreecha yookiin aadaan Oromoo karaa bilchiginnaatiin teeti bilginnaa kanaan teeti jedhanii uummata keenya irratti galmaa jedhanii godinatti uummata hiriirsaa jiru. Uummanni immoo kana kabajatuuf galmaa'uu qaba moo aadaa kiyya kabajatuuf kadhatuun qabu galmaa'uun qabu jedhee diduu qaba. Kanarra maal jettu isin? Galatoomaa ishee kuni galmaa'uma wanni jedhan sunu qaanii guddoo galmaa'uu dhiisiyyuu. Isaan safuun beekan bushaan beekan malee adoo nama safuu bushaa beeku yookaan qaanii beeku teetee wama akkasiillee dubbatu hin malle. Maaliif dubbatuuf hin malle aadaa keenya kabajatuuf isaanirraa gaayidlaayinii yookaan akka itti kabajnu fudhachuu isaan ergantuu dhiisii mootummaa nu filanne iyyuu adoo teete adoo mootummaa uummata Oromoo jaallatee filatellee teete balutti dhaqee kabajata jedhee atuunu seera akkasii baasuu yaale hin fudhannurra. Maaliif aadaa saba keenya bal'aati aadaa teenya kabajuuf mootummaa mati ka eeyyama nuu kennu. Uummata keenya aadaa san kabajuu dhabuu fi ka dhaqee lafa san irratti murteessu uummata keenya malee yookaan ergantoota akkasii didiqqoo diinni nutti erguu irraa galmaa'uu dhiisiyyuu isaan galmuma kana jedhanii haasa'uun isaaniitu uummata Oromoo akka qaanii guddoo waan baay'ee ilaalchi jarri ergamtuun tunnuu qabdu hammam hamaa akka teete namni guminuu hubatuu qaba. Namni tanaan dura shakkii qabus ilma abbaa gadaa abbichuu ilma gadaa jedhanii warri soba kanatti amanee jala fiigus yoo kun isaa kanarratti kanaa hunduma laalee isaanii hin galle teete silaayyuu warra garaafiitiif waan har'a nyaatanii unanuuf waan har'a galii achirraa galfatanuuf jedhanii warra gurgurame waan teetee fi sabi keenya guddaan garuu irraa fagaatee warra kanarraa ifirraa dhoowwatee galmee isaan jedhan kanas taasuma. Waan akkasiis galmaa'uun qabu dhooggaallee yoo yaalanii dhooggamuufiin qabu dhaqee kabajatuu qaba. Maaliif dhimmi kun waanuma isaan galchus keessa hin jiru. Akkuma warri isaa ergataa ture dhoogguuf yaalanii hin dandeenye kunis isanumadha. Wanni haaraa hin jiru. Gaafasis warri waan kana dalagaa ture warruma har'a kunoo dalagaa jiru kana. Gaafas
taayitaa guddaa manaan qaban ta'a. Har'a garuu yoo taayitaa san qabaatanii haala kanaan dura dalagaa dalagan irraa ka'anii muuxannoo achirraa fudhatan irraa ka'anii hammeenna isa cimaa kanaan dura nama ajjeesaa turan, kanaan dura nama ajjeesanii luka irraa kutaa qeenca irraa buqqisaa turanii amma immoo ijjeesa agata kanaan dura garafnee akkas goonee dadhabnee irraa amma immoo caalchisa jedhee kan dalagaa jiruuf kanaan duras kan hojjetaa ture isu keessa jira. Harka caalutti naannoo wanni kanarratti security kanarratti waan hojjetaa turee fi guutumaa guututti namichi kun muuxannoo dheertuu uummata keenya balleessuuf deemaa ture qaba jechuudha. Yoo xiqqaate waggaa 27 kana inni nurratti hojjetaa tureera. Amma garuu taayitaa argatee caalchisee utuun sodaatiin sirna caccabaa kanaan dura kufe sabaaf sablammoota Itoophiyaa kana gumaa cuucaa ture amma deebisuuf utaala nuti walumaa galatti waan warra kanarraa dhufaa karaa nagaatiin akkuma paartii siyaasaatti isaan yoo barbaadan dorgomanii yoo namni isaan filatu jiraata Itoophiyaa keessa isaan haa filatu. Uummati keenya garuu diinadha kana nu diina filannu wanni sun hin jiru. Kana walaa galatti. Ulfaadhu Dooktar, actually filannoolee jirtee amanu filannoo sobaa filannoo hooggantoota Oromoo mana hidhaatti naqanii akka mo'ataman beekanii fulbaana 30 booda mootummaan biyya san keessa jiru haa ta'u meetarii. Dooktar, mootummaan Itoophiyaa Minilikirraa kaasee aadaa Oromoo irratti xiyyeeffatee waan Oromoon qabu balleessuu irratti deemaa ture. Koloneel Abiy kaayyoo Minilikii fi Haile Sillaasee nama galmaan gahuuf deemu. Kan anaa miti ka jedhe gorsaa isaa Daani'el Kibretitti dubbate jecha kana anaa miti. An Daani'el Kibret irraa fuudhee dubbate kana. Abiyyi kaayyoo Minilikii galmaan nami gahu isa ka jedhe isa gorsanii waa wal dubbataniif beekta. Ate kanaafuu mee Oromoon galmi Minilikii cafaqamaa jirta assimileetti gochuu deemaa jiranii. Kanaafuu maal godhee ifirraa qolatuu qaba warra kana? Akkam ta'uu qaba? Moo akkuma bakka tokko yennaa ka'u bakka tokko cadhisaa ta'anii walirra laaluu qaba moo maal ta'uu qaba Dooktar? Maal godhuu qaba Oromoo? Of diffeendi gochuudhaaf maal ta'uu qaba? Mootummoota Itoophiyaa kanarraa of diffeendi gochuu qaba jettanii yaaddumu maal jettu mee kanarratti? Ilaa sirni galatoomaa ishee sirni biyya sanii mootummaan adda addaa biyya san bulchee jira yeroo adda addaa. Ummatoota Itoophiyaa baay'ina quturiilleen ilaalcha sammuulleen guddataa dhufee jira. Akkuma addunyaan guddataa deemu wanna adda addaa jijjiiramtee beekumsa adda addaa dhufeera, teknoolojii adda addaa dhufee jira. Sirna Itoophiyaa ka durii sirna san keessa maaf dhumne jechuun sirna sanii sirna akkasii lafa adda addaatti biyya adda addaatti addunyaa kana keessatti biyyoota adda addaa keessa baatee dabartee sadarkaa marra jiran kanaan baate. Fakkeenyaaf yoo duubaan deebinee sirni Yohaannis fa'aa akkam ture, Tewoodiroos fa'aa akkam turanii, Minilik fa'aa akkam bulchaa turanii, Haile Sillaaseen fa'aa akkam bulchanii. To certain extent haga murtaa'e tokko yeroon sun yeroo duubatti hafaadha. Nami beekumsa hin qabu. Isaanis haaluma yeroo san itti argataniin meeshaa warra koloneeffattuu Afrikaa irraa dhufan Faransaay irraa argataniin uummata keenyatti seenanii aadaa keenya cabsanii uummata keenya cabsanii lafarraa fudhatanii ofii isaaniitii abbaa lafaa jedhanii fi irratti shuumanii achitti lafa nurraa fudhatanii sadarkaa akkasii jala bulamee sirni sun garuu har'aa doon ta'in waggaa meeqaan dura sabaaf sablammoota Itoophiyaa Oromoo callaa miti. Sabaaf sablammoota Itoophiyaa jibbee kaabaa kibbaa walakkaa wal taka'ee irraa aree sirna dadhabaa sirna duubatti hafaasa. Edda siyaasis gaafa jalqaba aramu gaafa dargiin Haile Sillaasee irraa ari'us warra dargiitti hajaakii godhee
gaafa dargii warri TPLF lolte raariite warri TPLF cuucama sabaaf sablammootaa jedhanii lolanii dhuguma cuucumaaf lolanii garuu gaafa dhufanii mootummaa san harkaan gaatanu gaalii achirraa argachuu yookaan qabeenya saamachuu irratti xiyyeeffatanii waan lolaniif irraanfatanii dhuguma saba quturiin isaanii xiqqaa waan ta'eef dhuma kanarra haga dhumaa achi akkan ture waan beekanuuf yoo diimokiraasii gaffidan immoo isaan saba xiqqaa quturuun waan xiqqaatanuuf olaantummaa waan hin arganneef gara qabeenya yookaan saamuu irratti xiyyeeffatanii akkasuma warri duraas warri hacuuccama saniif loles ummata Oromoo garuu garaagarummaan qabu ummata Oromootiif maaliif nuti ummata bal'aadhaa lafti keenya bal'oodhaa qabeenyi keenya guddaadhaa waa qabeenya cimaa biyya san jechuun ummata Oromooti lafa Oromoodhaa kanaafidha akkas cabsaa turanii har'a garuu amma inni dubbachuu barbaadu seenaa kanaan dura nama barsiisuu miti namni hundumtuu nama beeka seenaa kana jechumaaf jenne malee garuu wanni nama ajaa'ibaa har'a gaafa addunyaan hundumtuu sadarkaa duubatti afaarraa ol guddatee dhufee asirra ga'e kanatti namtichi kun hubannoo Itoophiyaa dhabuurraa kan ka'een sirna dadhabaa akkas caccabaa ture ka sabaaf sablammoota qabsoottee kanaan dura kuffiste karaa adda addaatiin warri biraa ajaakii qabsoo san godhee karaa diimokiraasii irraa fashalsiisee cinaa deemaa turte har'a immoo 21st century irratti gaafa dullaan TPLF ummata harka caalu ummata Oromoo qeerroon keenya irraa ari'u namichi kun akkuma warri dargii haate ammas haatee immoo karaa maslaa xiqquma goomulla adoon ta'in caccabaa durii sanatti deebisuuf yaada. Sirni suni sirna santi waan ummata Oromoo dideef callaa adoon ta'in sadarkaan ammarra jiru sadarkaa inni yaadu santi nama deebisuu hin danda'amu. Har'a ati lafaa kaatee saba guddaa saba keenya kana sii beeka ansii beeka waan ati barbaaddu nuti beenna kaan hin barbaadu kana fudhadha kanan fudhattan taanaan haga isin callistan hunduma keessanii jeesna akkas jedhaa jira. Andu du'ee Itoophiyaan itti fufti aganuuti bannutti Itoophiyaan hin badduu jedhaa jira. Itoophiyaayyuu isatti jaaree gubbaanu akkas teessise fakkaata akka shaangulliitii tokko yoo inni barbaade irraa fuudhee nu darbata yoo inni barbaade immoo irratti nu deebisa. Itoophiyaan garuu sabaaf sablammootatti jaaree wanni inni odeessu kuni har'a dhufte innis hin darbaa ambiraas diktaatoriin akka isaa hin dhufaa hin darbaa garuu ummati mormachuu qaba ummata Oromoo akki mormatu immoo karaa afaanuma gabaabatti akki ummati keenya mormatuu qabu tokkoffaa walii galtee hunduma dura dursee ummati keenya walii galtee lammaffaa Didaadhaa jechuun nama garboomfatu. Diktaatiroota Itoophiyaa kanaan duras argineerra kaammaa kun garuu yeroon itti darbee jira. Har'a mirchaa korojooyyuu haftuu hin danda'u. Mircuma amma jedhu kanas yoo dhaqee namni isaa deemsisu jiraatee hin deemsisa jedhee baay'ee akka yeroo TPLF yaatee achiin bahuu hin danda'amu amma. Garuu mirchaa amma namni dhaquyyuu hin jiru, namni maratus hin jiru, namni maratamus hin jiru keessattuu Oromiyaa keessa. Garuu walumaa galatti ummati keenya tokkoffaa walii galtee lammaffaa didaadhaan fudhatina waan garboomsaan diktaatiroota jedhu kana tokko siin fudhatina. Yoo akka ummati keenya fudhatu barbaadan teet gadi taa'aasaa warra keenya qaroo keenya beekaa keenya warra siyaasaa nuutitti aman mana hidhaatii baasaa isinis warra bilchiginnaa jettan kun pilaanii keessan ka diktaatirooti ka nafxanyoota ittiin deebisuu barbaadan san qabadhaa warra immoo nu bakka bu'anus hidhaa baasaa gadi taa'aasaa yoo dhugumaan Itoophiyaa diimokiraatitti ijaarra jedhanii yaadan teet bilchiginnaanis akka bilchiginnaatti warrooti biraa Oromoo callaa adoon ta'in warra paartii adda addaa kan isaan mana hidhaatti bu'uuran mana hidhaatii bahe hundumtuu taa'ee biyya kana nugumaa
nugumaa biyya teennaa nugumaa nu laalti dhimmi kun jedhee taa'ee haasa'uu qabu. Kanaan fedhundi taanaan karaan jiru tokko bichaa mormadhaa. Biyya keenyarra garba namni godhu hin jiru hin garboonni. Mormadhaa jechuun dullaa qabattanii karaarra dhaabattanii isaan immoo akka barbaada utaalanii dhufanii isin ajjeesan jechuu doontiin yoo isaan dhufanii qawween nama ajjeesan namni qawwee qabus qawween ofirraa dhooggatuu qabu. Yoo karaa nagayaatiin barbaadde gati taa'ee haasa'e karaa nagaatiin kun shaneedha, kun olegidha, kun kafaa'oodha, kun maaliin jettee yaada dugda duubatti hafaa caccabaa dur darbe kun Oromoo biyya saniis, kun Shawaadha, kun Arusiidha, kun Gujiidha, kun Booranaa, kun maali jettee namaan ajjeesaa turanii sun hafeera amma. Uummati keenya amma Oromoon maal akka ta'e bareera seenaa duris hubatee jira. Shira isaa achi keessa xaxaa tura amma ifa nama hunduma. Namni isaan gowwoomsan hin jiru. Nama tokko lama nu keessaa bitatuu danda'an birrii baasanii garuu aadaa waan nuti barbaanne mirga keenya biyya keenyarra biyyummaa ta'een namni tokko nurraa bitee nurraa gurguruu hin danda'u. Namni bitame nurraa fonqolchuu hin danda'u. Waanuma tokko waan nu barbaannu ala biyya keenyarratti namni nu dirqisiisee akka isaan barbaadan nu bulchuun hin danda'amu yeroo ammaatti. Abbaa feetayyuu funaananii hidhuu danda'an Jawaaris hidhaniiran, Baqqalees hidhaniiran, Hamzaa Booranaa qabsoota adda addaa Afafaa'oo keessa, Abaa'oo keessa hunduma guuranii mana hidhaatti guuraniiran. Qeerroo keenya harka caalu mana hidhaatti galchaniiran. Haguma barbaadan galcha namni diktaatirii kana hin fudhatu. Uummata Oromoo keessattuu hin fudhannu. Mormadhaa. Akkuma isaan qawween nama dirqisiisan nuusis qawween mormachuu qabna yoo isaan qawween dhufan. Yoommoo isaan karaa nagaatiin gatta'anii haasan gadi teennee haasofna. Yoo isaan kana Dr. Gaaffii nuti immoo qawween fudhannu jechuun qabu. Dr. Tarii karaa nagaa jarri tun hin beektiitti abdattamoo maaliif seeta karaa nagaa jettee sobdee si dagastiisee si qabuu barbaada. Namichi kun kitaaba inni barreesse tokko afaan Amaaraatiin maal jedhe seeta.